guddoo ulfaadhaan jedhagaa. Jaarmiyaan abaaboo biyya hambaagaa durattuu waraana bilisummaa Oromoo dirreerra jiru akkamitti tokkummaa isaa tumsee ammoo dinagdeedhaanis siyaasaanis akkamiin bira dhaabbannu jedhee ergaa wal ijaaree jaarmiyaan wal taliiguu jalqabe egaa bubbulee jira. Hundi keenya iyyuu hin beekna egaa gaafa jaarmiyaan kun hundeeffamerraa kaasee bu'aa baay'eedha qabaa. Ammoo egaa qabsoof kan fira fakkaatus kan diina qabsoo ta'es yerooma quba namatti qabanii akka jaarmiyaan kun ittitee galmasaa hin geenyeef baay'ee akka jaarmiyaan kun hin ijaaramneef fuuldura dhaabbachuutti turanii. Kun immoo isinuma biraa biyya hambaarraa ka'ee garuu sana hundumaa dandamatee jaarmiyaan abaaboo biyya hambaa sadarkaa qoree qindeessituu biyya hambaarraa ka'ee haga gurmuuleetti gurmuun immoo haga hawaasaa keessatti wal qabateeti kan inni har'a ga'ee. Egaa har'a yoo teenye ilaalle amma immoo onlaayin guruppiirraa kaasee amma gurmuuleetti waanuma ammatti jirru kana waanuma argaa jirru kana karaa seera qabeessa ta'een toorasaa eeggatee dinagdeen jaarmiyaa abaaboo biyya hambaarraa karaa deggaraas karaa mararfataas dhufee waraana bilisummaa Oromoo bira ga'uu kan seera eeggate kan of tikse kan ajaja qabu kan immoo eessaa adeemuu qabu ajaja olaanaadhaan zooniilee 8 raabsamuudha. Kana hundi keenya iyyuu waama qabatamaa waan darbeerraa arguutti jirru jechuudha. Ammoo warri gurmuurraallee kaasee haga dhaqee qoree qindeessituu biyya hambaatti quba wal qabeenya wanti hojjetamu waan ifa galaa waan namni kamiyyuu argu. Erga dinagdeen immoo dhufee dirreerra ga'ee booddeellee karaa miidiyaa keenyaa irratti biyyoolessaallee walii dabarsuutti jirra jechuudha. Egaa har'a xiqqoo ishee wanti wal yaadachiifnu yoo jiraate namuu beekaa namni mana kana keessa jiru namni sagalee kana dhagaa jiru hunduu har'a eessa akka geenye inuma beekaa jechuudha. Biyyattiin illee maal keessa akka jirtullee inuma beekaa. Kanaafi waan tokko tokko yeroo deemuudhaa agarra. Hannatu jira. Hanni kun immoo maa'inni maqaa waraana bilisummaa Oromoodhaan dhaate ammayyuu kan maallaqa akkasii fuunee waraana bilisummaa Oromoo dirreerraa qaqqabsiifne jedhee haasa'utu jira. Hanna jaallan. Waan kuni xurii seenaa ofitti dibuudha. Har'a bakkatti wal agarree wal gaafannullee hin qabnu yoo ta'e jaarmiyaan kun jaarmiyaa guddaadha. Uummata Oromoodhaaf ijaa jechuudha. Uummata Oromoodhaaf isa bu'uuraati. Utuu ittiin qoosnu ta'ee gaarii jechuudha. Kaan biyya hambaatti, kaan biyya keessatti, kaan immoo dirree irratti akkatti Oromoon jiru itti ilaallu gaafa qabsoo kanatti qoosuudhaa fi akka hannaatti maqaa waraana bilisummaa Oromootiin gumaachineera jedhanii miidiyaa banatanii waa tokko tokko miidiyaa irra deddeemsisan arguutti jirra. Egaa gaafatama seenaa jalaa hin baatu. Kana walitti himanii wal qajeelchuun gaarii garuu ammoo akka durii miti. Namuu wal gurmeessee dhiiqiidhaaf jaarmiyaan masakamee hojii hojjechuurra jaarmiyaan taliigamee waan jaarmiyaan qajeelchite fudhachuurra ofii isaatii fi yeroo inni bakkatti of baasee namoota xiqqoo nama 5 nama 6 ta'anii qabsoo uummataa kana jeequudhaaf yeroo isaan tattaafatan arguutti jirra jechuudha. Suni sirnas miti seeras miti. Ituu jaarmiyaan jiru maqaa waraana bituu waan biraa ta'e iyyuu nun galchinu. Gaafa garuu maqaa waraana bilisummaa Oromoon daldalamuu keenyadha hin ilaallu. Bakka itti laachuu miti, sagalee itti kennuyyuu miti, deebii itti kennuyyuu miti jechuudha. Garuu waan waraana bilisummaa Oromoo bira hin geenye hin qaanfatu jechuudha. Har'a biyyi kun akkamitti jirtillee jedhee nama yaaduu danda'u osoo ta'eeti agartanii biyyi kun biyya kana keessatti naannoleen akka isaa itti jiranii namni arguumatti jira. Hundinuu qabsoo hidhannoo irra darbee waan biraallee wal hidhachiisutti jira jechuudha. Kana hundi keenya yoo dhaga'utti jirra. Keenya garuu hannaaf yookaan immoo maqaa waraana bilisummaa Oromoo dirreerra jiru utuu dhaabni abaaboo akkasitti qajeelchee jaarmiyaa tolchee jiru nama 2 3 nama 4 5 walitti dhufanii qindeessanii
maallaqa ammanaa waraana bilisummaa Oromoo qaqqabsiifneerra. Kana manni kun hunduu inuma quba qaba. Garuu kan quba hin qabne yoo jiraate, kan achi keessatti hirmatu yoo jiraate deebisuun itti himuun gaarii jechuudha. Maaliif sun hannaadha jechuudha. Seenaadhaan itti gaafatamaa. Boorus immoo uummata kana keessa jiraata iddoo ta'eef itti gaafatamuun isaa hin oolu jechuudha. Kana egaa kanarraan kan hafe wanti jaarmiyaan ABO biyya hambaatti jirtu waan loojistikii waraana bilisummaa Oromoof ta'u waan haga humna keessanii cichoominaan onlaayin giruppii ol gurmeessanii caalbaasii ol gurmeessanii karaa kamiin dinagdee waraana bilisummaa Oromoo bira hadhaabbannu jettanii tattaafattanii waan guddoo nama boonsu jechuudha. Waan tokkummaa dirreedhaaf dhiisuun gaariidhuma ta'a. Dirreen akka bareedaatti jira. Akka tolutti jiru. Kanammoo nuti himannee osoo hin taane hojiima dirree irratti hojjennuun iyyuu arguuttidha jirtu jechuudha. Walitti himuu nu hin barbaachisu. Yoo danda'ame namni akka nu ibnu yookaan immoo akka nuyi mul'annu barbaada yoo ta'e hojiima keenya dirree irraa hojjetamaa jiruun nu beekaa jechuudha. Kan akkasitti hubannee cichoominni keessan, ijaarsi keessan, waltaliiguun, gurmuun gamtaa isaan taliigamee, gamtaan immoo godinaan taliigamee, godinni immoo horee qindeessituu biyya hambaan taliigamee caasaa wal fuuldura jiruun namuu wal hoogganee waan qabsoo isaaf ta'u nama immoo qabsoo kana karaa dirreen qajeelfama diriirsite kana jalatti taliigameen hojjechuudhaaf waraana koo deeggaruun barbaada jedhu kan qaamaan keessatti argamuu barbaadu, fayyaadaan keessatti argamuu barbaadu, kan siyaasaan keessatti argamuu barbaadu, kan dinagdeedhaan keessatti argamuu barbaadu immoo harki keenya bal'aa haa ta'u jennee dhaammannaa. Egaa baroota darbanii kaasee keessattuu bara 2023 bila 15 kanaa kaasee wanti nuyi hojjenne waan kanaan durayyuu namni kamiyyuu biyya hambaatti qindaa'ee waraana bilisummaa Oromoo biraan ga'ee hin turre waan isarra fooyya'utu jira. Waan kanaan dura barameerra daran kan jabaatee fi kan ijaarame ta'uu namuu inuma beekaa. Kanagaa jaarmiyaa keenya akkasitti haa jabeeffannu, hololaaf bakka hin laannu. Garuu gaafa waan waraana bilisummaa Oromootti bu'u karaa sobaan gaafa deemtu hin dhiibnu jechuu jaallan. Kana akkatti ol gaafannu yoo qabaanne akkatti ol gaafannutti waluma gaafannaa. Kan kana achi seenaanuu abbaasaa deebisee inuma isa gaafata. Kan akkasitti haa ilaallu. Namoota immoo burjaajii kana keessa lixanii karaa hin malle jiran silayyuu nama beekaa rafee yoo waamanis hin dhaga'u inni duudaa jechuudha. Beekaa duude waan ta'eef. Kan immoo hin beekne yoo jiraate immoo egaa jaarmiyaan ABO biyya hambaatti jirtu eessa hunduu ardii torbanuu kana keessa diriirtee jirti waan ta'eef sana quba qabaachuun gama biraatiin wanti haasa'amu tokkoyyuu hin jiru. Keenya tartiibadha qabaa, qiimoo guruppiidha qabaa, jaarmiyaadha qabaa. Kan isaan gumaachan immoo gumaachi keessan kun immoo akka inni nu qaqqabe immoo karaa arrata biyyoolessa Oromiyaa karaa hooggantoota keessan godinaarra jiranii gaafa gabaasni keessan nu qaqqabu isinii dabarsinee kunoo dinagdee isin buusta waraana bilisummaa Oromoo bira ga'eera jennee isin beeksisuutti jirra. Kan nu hubatu akkasitti nu haa hubatu. Haa jabaannu jedha jaallan. Amma dhumaatti walumaan turraa fayyaa ta'aa. Baga eebila bara 2026 guyyaa yaadannoo gootota Oromoo